Ashama arkafune akkam jirtu hordoftoota kiyya nagaa keessanii nagaa kootii galata waaqayyo. Isinis bakkee jirtanitti mana jirtanitti nageenya waaqayyo isiniif haa baay'atu nagaa taa fayyaa taa isiniin jedha. Nagaa guutuun qaba galata rabbi. Arrageenyi kan promoosatu beeka. Isiniin jedha daawwattoota kiyya. Isin jaalladha. Warroonni viidiyoo kiyya faaraa taatan subscribe godhaa. Warroonni kun immoo laayikii gachaa isiniin jedha isinan jaalladha. Nah video toko kabadi sini arra video kuni wanuma media kana irratti argee jechuudha. Media kana irratti argee baay'ee natti dhagahame. Dhugaa rabbi dubbachuudhaaf jechuudha. Baay'ee natti dhagahame. Inni maal inni hojjettani dubartii takka samoona kana so intini Facebook irraa bakkuma hunda deddeemaa jirti. YouTube irraa intala waggaa 20 biyya Arabaa turte jechuudha. Dhugaa rabbi viidiyoo san haga dhumaa taa'ee dhaggeeffadhe. Baay'ee laphee nama cabsaa, baay'ee namatti dhagahama. Dubartiin takka biyya ormaa waggaa 26 taa'u jechuun waggaa 26 umuri nama tokko jechuudha. Umuri dargaggeessa nama tokko kan biyyaa baate waggaa 10 asaddeemma 17 akkana. Namni waggaa 17 waggaa 18 biyyaa ba'ee daa'imummaa isaatiin biyyaa ba'ee waggaa 26 biyya ormaa taa'u jechuun baay'ee ulfaata. Keessattuu intala dubartiin takka waggaa 26 waggaa 10 biyya baate waggaa 26 yoo biyya ormaa teessu jireenya ishee raanfattee bakka jireenyi koo dhaabbatu jettee malee waggaa 26 kana booda galee gaa'ela godhadhee ilmoo dhalaan hin jiru. Carraan dubartii xiqqashuudha dhugaa rabbi. Nuti carraan keenya akka carraa dhiiratii miti. Umuriin keenya haguma deemu keessi keenyas dadhabaa deema. Ilmoo godhachuu firree dhugaa rabbi yaani hin danda'amu. Dubartiin takka umuriin deemnan baay'ee ulfaata. Maalifin intalti kuni waggaa 26 biyya ormaa turte. Waggaa 26 turte kara biyyaa galte. Garuu immoo qormaan ishee baay'ee mudate baay'eedha. Sanummoo kan turte biyya Beeruut. Ishiin gizee biyyaa baatu birriin xiqqashuu baay'ee intinidha jechuudha. Birriin Beeruut reefu doolaara ol kaadima malee birri xiqqoodha. Ana hojjadhee waggaa 3 biyya Beeruut. Waggaa 3 gizeen hojjadhu sanitti doolaara 150. Gizee san minezaarii ishii baay'ee duutudha. San wani ala black market jedha kana hin beeku. Bilbilan qabu. Waggaa 3 waggaa 2 fi wayi bilbila osoo hin qabatin jechuudha. Gizee sanitti birri akkamitti akka erganii hin beeku. Birriin Beeruut baay'ee xiqqashuudha. Gizee sanii kan jireenya biyya keenyattis baay'ee bareedaadha jechuudha. Baay'ee bareeda. Galata rabbi gizee san amma biddatti buuse malee. Innaa akkasis ta'e maasin fakkaate maal akkan dhagahame dubartiin tuni yoo akkana waggaa 26 kana teessee qormaata argitee kan biyyaa baate haadha ishii gargaaruudhaafi haadha ishii gargaartee haadha ishii jalaan boqattee ijoolleen obboleewwan ishiitis achitti gizee ishiin immoo keessattuu ala hojjechaa ture. Gizee ala hojjetan jireenyi biyyaatti hin dhagahamu. Nama addunyaa keessa jiraatti fakkaata warroota ala hojjetan kana gizee tokko maaliifin jireenyi ittiin mul'atu maaliifin akka mana kontiraataatti hin jiraata sila ta'eef akka barbaadanitti uffatanii akka barbaadanitti nyaatanii akka barbaadanii rafanii gizee barbaadan hojjetanii gizee tokko qabu qonnaa sun namni baadhaa hin ba'u. Garuu mana kontiraataa yoo jiraatanii kan akka kontiraataan jiru dhugaa rabbi
waan fedhaman ta'an ndo birri ma gadi bu'aan ta'ani kan akka kontiraataan jiru maaliif haga kan hojjedhee nan gala wayittiin galta yoo maatii kee wayii mudate fiigdee galta kontiraataa sila hojjettu jechuudha akka feetti daratii kennaaf faate hojjettu mana kontiraataa garuu immoo kan rakkatee ba'us jira kan immoo quufee ba'us jira kan rakkatee amma damuusa dhoowwatanii maal godhanii rakkina hedduu keessa galee hojii kan barbaadu kan rakkatu ba'a tokko tokko immoo quufa baasa jechuudha. Idee kana intalli kun ala hojjechaa turte alaan deemte paaspoortiin qabdu karaa meeqa argite ijoolleen obboleewwan ishee achi turan isaan kontiraata hojjetu jettee isaan ishiin mana qabdi kan isheen mana qabdi isaanis boona biratti ba'u jettee immoo dadhabdee amma kara biyya ishee yoo deebitu nama fira ishee gargaartee maatii ishee gargaartee ati ishee jalaa boqattee bakka eenyuu kiyyaa kan xaarattee amma immoo nagahee dulluma keessa nagahee umurii ishee gimmaasha biyya ormaatti fixxee nagahe bakka dadhabbiin erga keessi ishee dadhabee nagahe jettee biyya isheetitti uumuu nan boqadheettee deebite maatii ishee gargaaraa turte obboleewwan ishee gargaaraa turte suni fuulatti garagalcha diina itti ta'an jechuudha dhugaa rabbi maaliif yeroo tokko tokko of eeggannoo gochuu qabna ijoolleen batalee keessattuu maatiin ofiitu nama nuufaa jiru maatiin ofiitu nama nuufa gizee kana birriidhaaf si jaallata namni gizee kana maal akka ta'e hin beeku maatiin ofiitu gizee kana galee yaan tala kudha dhabde kan namaan jedhu hin jiru jiinoom gee malee meeqa mindaa keessiin daballee hagam nyaattaa jabaadhu biyyuma ormaatti nama jibbeessa namni keenya gizee kana garuu mana isaaniitti firumtirree jabaadhu namaan jedhan malee intala tokkottu galii dadhabdee hingaa biyyatti hin jijjiiramta kasii jedhu tokkollee hin jiru dhugaa rabbi maaliifin biyya ofii kan caalu hin jiru waan nafeeti maantaanii jireenya amma danda'ame xiqqoo hojjetanii biyya ofiitti galudha jechuudha maaliifin intalli kun amma jireenya ishee gimmaasha biyya ormaatti fixxee dadhabdee waan hangalettu firri ishee ilmaan obboleewwan ishee diinatti ta'an bakkee qubatturree dhabdee akka sariitti ishee ilaalan maaliifin yoo gargaaranis yoo gargaarus namas akka qaba gargaarsi namatti mul'atu gizee hojjennee ijoolleen biyya arabaa hojjetanii garaan jabaan maal akka ta'e hin beekan namni tokko waa'ee rakkinaa biyyaa nutti kaasnanii garaa bada ijoolleen dubartii garaan jabaattu keessattuu ijoolleen biyya arabaa dhiiras taanaan dubartiis taanaan garaan jabaatan garuu namni biyyaa immoo gaafa harkaa dhabdee odoo kufte ol siin qaban si bira darbu malee baay'ee badaadha dhugaa rabbi gizee kana baay'ee jabaatte dubbiin jechuudha maaliif intalli kun natti dhaga'ame bakka ani amma beeruut gizeen hojjedhu waggaa 3 gizee hojjedhu sani waamtu jireenyatu ija fuuldura koon dhufu jejaan beeruut gizee san harkatti namaan kennanii walitti qabanii birri namaa kennu bakka eenyudha kana godhoonyudha san godhuun jechaa ture garuu amma natti dhaga'ama maaliifin dadhabbiin amma hojjechaa deeman dadhabbiin namatti dhaga'ama jechuudha dhugaa rabbi baay'ee ulfaata jireenyi biyya ormaa keessattuu baay'ee ulfaata intala tanarraa baay'ee waa baay'een baradhee waa baay'ee hubadhe maaliif of qabuu qabna jireenya keenya boru maalaan godhaa boru maal irratti kufaa boru maal ta'a hin jira kanaafuu of eeggannoo gochuu qabna biftiin badaa humni dhumaa waan meeqa jira bormoof dandeessee yoo galtee of taatee akka barbaadetti jiraata daratii kennaffaatee dhugaa rabbi bakka maaliifin of dandeesseerta ka hamma danda'u jechuun maatiin gargaarin osoo hin taane gargaaran akka qaba gargaaruun jechuudha maatiin kee nama ofii quufneen jedha nugaan jedha namni birrii nugaasiin jedhan jira dhugaa rabbi haati ofiituun jettu gisee kana maal akka ta'e hin beektu maaliifin ofii kiyyaa osoo hin taane sila wantan arguufan argaa jiras dhagaa jiras sila ta'eef kanaafuu of eeggannoo godhaa
أو يادة أو في يادة كراس بلاي نفاس نولا هرتين بنا كذا وفي يولتي اللي هن سبي تجرا مليم تنجر أوف تاني أوف دندو أوفي يادو مالي أبيلو كنان قد أنكوني بيك أبدي نمني سن ما سينغو برو غلطي وغاربي مالي فين بري سنين نمتي واتي غلطي بري أنت إرقتي فيها تغرغار ساتي غوتي سنين نمتي إني مو سيادة تو بري نمتي رتسلتي كنافو أما بفن تلا سانيتي في وانو يولالو أما جزي جرتو في جزي بيورما جرتو لالو وغار بقى أما إيرومي يون اللي مسرقة إدالو بربادا جدي كن الراكنا رقتشو دافي إيرومو دندسي الراي المو رقتشو أفقرو باي الفاتح دلو ما بتشاو سونتاني إدمين ديمي بتشاو سونتاني كيسي كده أمنان هاتي دا كيلمو غرات تباتي إن يتلال سنو قدال وغارب بيجين كده باي الفاتح سلاتيف kanaafuu fayyadamne gochuu qabnaa ijoolleen dubartii keessattuu biyya ormaas turre silaa yaani an turre kan turre moo dafnee oddannee kara biyyaa deebinee jireenya keenya jiraachuudha jireenya gabaabduu tanaaf biyya ormaatti karoorri dhumtu karoorri yeroo hundaa hinum hin dheeratti addaan hincitu yaanni addaan hincitu karoorri addaan kutanii kara biyyaa galanii biyyattis tattaafachuu jireenya ofii jiraatan jechuudha jiraacha isiniin jedhaa maaliifin natti dhaga'ame maafin yaada kana isiniif hirree jabeetanan maaliifin anis keessa silan jiruufu of eeggachuu gochuun qaba of eeggachuu gochuu qabdu maaliifin boru maal irratti kufaa jennee yaaduu ofii yaaduu qabna dura isiniin jedhaa أنا جالد ودوس نتن إيرسو سنن جالد دا فيانا تادا فيديو كي لايك يقول يا دكي سنيف كومنتي نباريسا وروني كوني مو فيديو كيف هاراتاتن سبسكرايب قول أنا جبيسا سنين جدا قمتي ولا غرغرتي حربيتي جدا ورموني ولا غرغرو ولا قدسنو أني يوني يوتيوب جولي أرينا مارجي لايكي سبسكرايب قول ماني براندر غربي akkasa sinin jedham sinan jaalladha horaa bulaa